yeroo jaalatu intala akkam jaalatuu qabdaatis gurba akkam jaalatuudha qabda. Tokkoffaa nama rabbi sodaatu ta'uu yookiin intala rabbi sodaatu akka ta'uu sirritti beekuu qabda, hubachuu qabda. Lammaffaa nama of jaalatuun namallee darbee jaalata waan ta'eef jechuudha. Nama kabajaa ofiidhaa jaalatu, nama of kabaju, nama gurra ofiidhaa sodaatu jechuudha ni gala. Akkuma Oromoon abbumatuun kabajaa ofitti bita kabajaan jechuudha. Akkasuma ammallee nama jireenya ofiidhaa kan boruu jijjiiruudhaaf tattaaffii godhu yookiin yaalii godhu ta'uu isaa sirritti beekuun akka dirqama. Sadaffaa nama beeksisaba ofiidhaa jaalatu yookiin maatii ofiidhaa warra ofiidhaa jechuudha. Nama warra ofiidhaa kabaju, warra ofiitti kabajaa qabu, jaalala qabu. Yoo nama beeksisaba isaadhaa yookiin maatii isaadhaa kabajee jaalatu taate borukkeettis akkasuma kabajee jaalatee waliin jiraate jechuudha. Ishiinis nama beeksisaba ofiitti kabajaa qabu yoo taate boru beeksisabii hankee yookiin maatii hankee nagaasiif kabaji jechuudha. Akkasuma ammallee namni kun maal jaalataa maal jibbaa jettee waan isaadhaa sirritti hubachuu qabda yookiin waan isaadhaa sirritti baruu qabda yookiin intala sana sirritti maal akka ishiin jibbitu maal akka ishiin jaalattu hawwiin ishii maal akka ta'e sirritti hubachuu qabda. Fedhiin ishiidhaa maali, fedhiin isaadhaa maali isa jedhu jechuudha. Sirritti beekuun keessan dirqama keessan jechuudha sillachuu irratti jechuudha. Nama umrii kan ka'e guutuu waliin jiraatu waan ta'eef jechuudha isin galee nama umrii kan ka'e waan asirraa waliin jiraatu waan ta'eef nama boru yoo hundinuu si gatee deemee inni si dhiisee hin deemne waan ta'eef yookiin ishiin si dhiiftee hin deemne waan taateef jechuudha. Yoo hundi si dhiisee deeme ishii si dhiiftee waan hin deemneef yookiin inni si dhiisee waan hin deemne waan ta'eef nama akkasii waan ta'eef sirritti waan isaadhaa hubachuun dirqama jechuudha. Waan inni fedhu waan inni jibbu waa'ee isaadhaa sirritti beekuun dirqama keeti jechuudha. Ishiinis waa'ee kan kee sirritti beekuun dirqama sirra jira jechuudha. Yoo akkas hin ta'in ammoo yoo zinjateetuma jaalatte yookiin kanuma har'aatiif kan baru ilaaltee yoo jaalatte akkanumaan of dadhabsitee jechuudha. Akkanumaan yeroo keessatti ofirratti guddaa akkasumaan of dadhabsitu jirta malee yookiin nama baru gammachuudhaan waliin jiraatu miti jechuudha. Kanaafuu nama jaalatu tokko sirritti beekuun dirqama jechuudha. Egaa daawwattoota kiyyaa viidiyoon keenya kanarraa asirratti raawwataa yaadni keenya yoo isinitti tolee viidiyoo keenya laayik gootanii jajjabeessuun darbinaadha. Yaada dabalataadhaa akka qabaattan komentii jalatti nu barreessaa. Viidiyoo biroo kana galatti deebinutti waan hordoftaniif galatoomaa.